dhugaa yaala seekoo magaan. Ashama arga huni hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaa jiraatanii baga viidiyoo haaraa walitti deebinee akkasuma immoo warroonni haaraa gara YouTube dhuftan baga nagaan dhuftanii akkasuma yeroo baay'ee warroonni yeroo ani viidiyoo jedhu koomentii keessan tokko baay'ee na kufachiisaa tokko na jajjabeessu jabaadhutti koofii warri maal jettanii warri immoo addaan babbaddee dhuftaa hin badini jabaadhu jedhu ምናምን ረቱ jedhu bashannansis ምናምን jettanillee hin jirtan ijoolleen na jaalatan jechuudha baay'ee galatooma hunduma keessaniyyuu naachiraadha yeroo tokko darbee viidiyoo torbee tokkotti illee ምናምን gadi na dhiisuun na yaala wantootuma jijjiirurraa haasaa ምናምን jechuudha akkasuma immoo wanta akka irraa haasuu barbaadda yookiin immoo gaafii akka gaafii na gaafachuu barbaadda wanti jijjiiru wanta irraa akka dubbadhu barbaadan koomentii jalatti barreessa koomentii keessan irraa ilaalee deebii laachuudhaaf yookiin immoo waasan irraa haasa'uudhaaf niin dhufa jechuudha. Kanarraa kanaaf samuuna kana kaleessa waan Facebook irratti haasa'amaa ture waa'ee fuudhaaf heerumaa mucayyoon walga'ii Finfinnee keessatti OMN irratti dhiirri keenya akka ifuun Habashaa akkasuma mootu warri fuutanii siikaa kan jette irratti jechuudha warroon namoonni baay'een kaleessa waa'ee maasana haasaa ture Facebook irratti illee qosaawii poostii godhee ture jaalattanis jibbitanis abbaa warraa koo jaalalleen koo Habashaadha jedheen ture jechuudha nin qoosee yaani jecha sana garuu bakka waan mucayyoon jette irratti wanti hin deeggaru yoo jiraate kan ijoolleen keenya hin heeruminaa ifudhinaa jecha jedhu irratti sirriidha nan deeggara garuu isa warri fuutan hiikaa jedhamu irratti garuu እንዳበራ ማለት ትዳር ቀልድ አይደለም ብልቲን ቀልድ ሚቲ kanumatti kuma jedhanii miti akkuma haasaan qallaalii miti salphaa miti kanaafiyyu wantoonni waasan irratti hin deeggaru garuu warra ganaa amma jireenya eegaluuf jedhu sanyuma akka ofiitti yoo dabalaman gaariidha bakka jedhu sanitti itti fufa'ama fakkeenya afaanii jechuudha kaleessa abbaa warraa jaalalleen koo Habashaadha yeroo jedhu namoonni baay'een dhugaa se'anii jechuudha yeroo baay'ee jireenya koo isa sirrii Facebook irratti poostiin godhu isa sirrii Facebook irratti inaasa'u just qoosaa akkanumaan uumee haasa'u ምናምን nin jaaladha jechuudha amaluma kooti jechuudha garuu koomentii tokko baay'ee na kofalchise kaleessa Facebook jalatti jechuudha namoonni galtanii ilaaluu barbaadan warqisinya Oromoo jedha Facebook kiyya akkasuma follow gochuu barbaadan Facebook kiyya hordofuu barbaadan jechuudha kanarraa kaafee an akka namni tokkotti jechuudha dhugaa dirqama namni ani wajjin jireenya isa sirrii jireenya isa dhugaa amma jiru kanatti qoosnee taphachuu abbaan fi wajjin kolfuun homaamti garuu jireenya isa sirrii gaafa eegaluu barbaadutti akka nama tokkotti ani Oromoo qofa osoo hin taane Oromoo ta'eetiyyuu mucaa biyya kiyyaa akka ta'u natti tola dhugaa dubbachuuf ta'an jechuudha bakka jechuun yoo sanyii dhiiga kee ta'e das jedhamu irra namatti tola ani yeroo baay'ee sammuu keessatti maal yaada namni boraanii wajjin jireenya kootti eegalee abbaa manaa koo ta'u Oromoo ta'e Oromoo keessaayyuu mucaa biyya kan kooti dhalataa biyya kan kooti osoo ta'e natti tola Habashaa jechuun Habashaatti heerumuu miti jechuudha mucaa biyya kiyyaa gandummaa miti gandummaa irra bilisa geeru waan akka mucaa biyya kiyyaa ta'uu barbaaduuf tokko nama anaan na beeku nama duraan akkaataan itti guddadhe beeku maatii zarii kiyya eenyurraa kan fi akka beeku eenyummaa maatii kan koo nama beeku osoo ta'e natti tola sirriitti nama na beeku haala ittiin guddadhe nama na beeku nama harmee kiyya beeku nama abbaa kiyya osoo nama akkasii ta'e nama baqa sirriitti na beeku ta'e natti tola nama har'a anaan haala kanaan Facebook irratti yookiin immoo YouTube irratti na bare yookiin maal osoo hin taane natti tola nama biyya kiyyaa osoo ta'e jechuudha nama biyya kiyyaa Oromoo ta'eetu nama biyya kiyyaa Habashaatti heerumuu miti jechuudha maaliif waan kamiif amma fakkeenya Habashaa tokkotti heerumtee jechuudha akkuma jaalalli jiru jibbi jira osoo walloltanii yookaan waan tokko uumamee si qusachuu dhiisuu danda'a jechuudha maatii kee beekuu si'in qofaan wal baree booda wal baruuyyuu hamma san bakkee siif hin kennu nama maatii kee beekuu yookiin immoo nama sanyii kee yoo ta'e siif osoo hin taane sababa Oromoo ta'eef qofa sababa maatii kee beekuu qofa si qusataa waan sirraan gahuu barbaadu yoo ta'u miidhaa tokkollee aaree maal ta'eyyuu sababa saniif of dhiisuu danda'a jechuudha namni suni garuu dhugaa dubbachuuf taaneen jechuudha yeroo tokko yoo gaditti qabee ilaalu jaalalli jira nama rakkoo qaballee kan nama jechisiisu jira garuu no sanyuma ofiitti osoo heerumanii wayya garuu jaalalli
kuni Oromoodha, kuni Amaaraa, kuni maalidhaan jedhu jaalalli gosa filatee miti kan nama qabu. Garuu yoo of amansiiste ammootu jaalala qofsan ta'a atis osoo of amansiiste ani kan sanyii koo qofatti ni hirmuu qaba isa bakka mucaa biyya kiyyaa qofatti ni hirmuu qaba jettee of amansiiste garuu mootu isa ati jettee waaqayyotu atiin jettaa waaqayyoomatti guuta waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu waan sammuu kana haasamaa ture baay'ee jaalladheera ajandaa kana jechuudha. Baay'een keenya hin qoosnaa, baay'een keenya isuma dhugaa haasawamu, baay'een keenya shamarran babbareedduu kana poostii godhanii otoo shamarran bareedduu kun jirtu abashaa fuunaa jedhan ijoolleen dhiiraa jechuudha. Yaa dhugaa iddoo namatti tola. Haasaa sammuu kana jechuudha. Tokko tokko immoo shamarran ammootu akkuma kan akkuma ni qoosaaf jedhee jechuudha. Isuma dhugaadhaaf immoo abashaa yoo abashaatti yoo heerumne fuunis maal rakkoo qaba kan jedhanis jira jechuudha. Yaadni Oromooti yoo bibbittannaadha. Namni jechuun tokko miti jechuudha. Namni hundiyyuu yaada mataa isaa qaba. Akka kan kootitti duraan maal akka jedha beektanii ani jaalalli jiraannani dhugaa dubbachuuf taanaan abbaa fedhe maa adiyyuun taane ani ni heerumaa jedha keessa kootitti jechuudha. Jaalalli jiraannani garuu amma yoon gadi qabee ilaalu namuma ofii wayyaa waan na jechisu tokko jira. Waan biraa waa'ee siyaasaadhaafiyyuu miti. Waanuma kamiif jireenya kee boriifiyyuu yoo miidhamni tokko sirgee waanuma kamiif namni jaalala keessatti wal lolu muraamna jira. Nama maatii kee beeku nama sanyii kee yoo ta'e gaariidha jedheetiin yaada. Gara gama siyaasaatti yoo deebine immoo fuudhaa fi heeruma siyaasaa godha yaa rabbi kee wanni hundiyyuu siyaasaa ta'e garuu gama siyaasaatti illee yoo deebine amma fakkeenyaaf ati sabboontu ana fakkeenyaaf waa'ee Oromummaa kun yoo na quuqee baay'ee waa'ee Oromummaa na dubbadhee wantoota baay'ee dubbachuu yoon barbaadu yoon bor abashaa tokkotti heerume waan baay'ee kan na daangisu jira haasa'uudhaaf. Tokko mana keessatti iyyuu Amaara akka namnaawna jedhee qeequudhaaf na bira jira abbaan manaa kan koo. Kanaaf waa baay'ee si daangessa jechuudha dubbachuudhaaf Oromoo kan keetiif. Bakka waan hundayyuu otuma beektuu dhiiste gara jiraattaa jechuudha osoo hin dubbatin jechuudha. Sababuma abbaan manaa kee Amaara ta'eef jechuudha. Dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma namoonni mootu niitii fuudhanii of jalaa qaban jechuudha. Abashaan fuute yoo fuute sababa isheedhaaf jecha waan kam Oromoof otoo hin dubbatin jiraattaa jechuudha. Otuma dhugaa argitu, otoo miidhama saba kee argitu bakka jiraame bakka. Kanaafiyyuu dhugumatti wantoota sammuuna kana haasa'amu baay'een deeggaraa isa warri fuudhan haayii kan manaamana jedhanitti hin deeggaru garuu sirrii miti bakka sanatti jechuudha. Garuu warroonni ganaa amma jireenya eegaltan warri fuudhin warri hin heerumin sanyii keenya nuuf wayya yaada san baay'ee nan deeggara. Waanuma kamiifiyyuu siyaasaaf illee jechuun waa'ee sanyii keenya waan biraan dabalu sanyii Oromootti Amaaraan dabalu jecha irratti illee ta'eef jireenyi namuma lamaan gidduutti iyyuu waliif jiraattu iyyuu ta'e nama keetu irsi qusata. Yoo ati Oromoo taate yoo sanyii kee taate waan kamirratti siif rifata jechuudha. Yoo Amaara ta'e garuu yoo Amaara ta'e jechuun yoo Abashaa ta'e garuu hamma san akka Oromoo san si kunuunsee yookiin si sodaataa natti fakkaatu. Ani beeku anna sodaadha garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuun akkuma jaalalli jiru jibbi jira jireenya keessatti waa baay'ee bu'aa ba'ee jira gaafa ilma horattu waa baay'eetu jira waan ta'eef yoo nama kee ta'e wayya jechuudhaaf illee gara siyaasaatti illee waan hundaaf iyyuu nama kee jedhu wayyaa qarree fi qeerroon hin argitan namni taakka jechuudha. Dhiira Abashaa dhaabbatanii shamarran jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin dhiisu aniyyuu jechuudha. Qeerroon keenya illee jechuudha akkasuma. Isin ammoo jechuudha dhiironni Oromoo jaalala haalatti janajjanan. Haalatti janajjanan haalatti jaalala namaaf kenna shamarran keenya kunuunsa. Shamarran keenya yoo isin kunuunsitan garuu hin deemtu. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf taananii shamarran maaliif adiitti baangaalii minaaminatti fa'aa akka heerumtu beektani biyyoota Arabaa keessatti illee bakkuma hundattiyyuu miidhama kana warra miidhama qabanidha. Warra bakka jechuun dhiira Oromoodhaan miidhamanidha. Gaafa dhiirri ofii tokko si miidhee sanyiin kan kee tokko si miidhee waan biraa yaaddee waan biraa keessa galta otoo hin jaalatin jechuudha. Hilliidhaan bakka xiiqidhaan jechuudha. Sababni kaa yeroo baay'ee mootu dhiironni Oromoos ta'e dhiironni jechuun walumaa galatti Itoophiyaawwiin jechuudha. Hundi keenya iyyuu Itoophiyaawwiidha. Oromoo taanee Itoophiyaawwiidha miti. Dhiirri Itoophiyaawwii yeroo baay'ee dubartiin miidha. Baay'ee dubartii onneen dubartii hundi cabaa nam dubartii fayyaan takka hin jirtu. Hundi isaanii kan jaalalaan miidhaman hundi shamarranii kan onnee isaanii cabeedha. Maaliif
Bakka dhiironni keenya bakka yoo jaalataman gurra dhibbarra of godhan hin dandahamanii yeroo baay'ee dubartii miidhanii dantaa hamma san bakkee kennanii dubartiin kunuunsan jechuudha akka warroota kaanii akka sanaaf shamarran keenya yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf adii warra adii fa'a baangaalii ta'ee hindii ta'ee faranjii waqa sababa kanaaf jechuudha garasa dabalamanii miidhama warra qabanidha yeroo baay'ee kan dhiira biraatti dabalaman jechuudha maaliif ana fakkeenyaaf namni lama yoo na jana ta'e kan irra na kunuunsutti ni daama malee kan na kunuunsinnetti ni daamu yaani yeroo sanatti kasi kunuunsu kan jaalasiif kennu kasi sodaatu kan siyaan bakka jiraame gara siin deema malee gara na kunuunsineen deemu jechuudha kanaaf yoo dhiironni keenya shamarran keenya baay'een kunuunsan yoo jaalataman daran baay'ee itti of jecha shamarranitti jechuudha shamarran immoo takka jaalannaan onneen ishee qulqulluu waan ta'eef nama takka yoo jaalatte baay'ee miidhamti baay'ee onneen ishee camaa yeroo dheeraadha shamarran dhugaa dubbachuuf tanan jechuudha dhiira tokko jaalatte bakka jaalalaan miidhamte gara waggaa 4 waggaa 5 waggaa dheeraa illee ta'e osoo hin jaalatin jechuudha isheen onnee qulqulluu qabdu jechuudha osoo hin jaalatin osoo dhiirri kamiyyuu osoo janajjanuyyuu osoo haasofsiisuu osoo baay'een ishee barbaadu isheen garuuyyuu bakka bakkuma san onneen ishee osoo jiru miidhama osoo qabdu hundumtuyyuu akka tokko osoo itti wal fakkaatu jireenya ishee jala babbadachuudha shamarran dhiirri ganuu jechuudha kan bira ga'e hundayyuu kan bira ga'e dhiirri torbee tokko fudhatu dhugaa dubbachuuf taanaan ishee jaalatu takka yoo gargar bahan torbee tokkotti fudhatu bakka kan bira ga'e hundayyuu jaalallee mayyuu si jammar dhiiraaf jechuudha dhiironni hanka keenyaa miti shamarran waa baay'ee irratti miidhama guddaa qabna waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu oromoo shamarran keenya akka gara biraa hin deemne yoo barbaadan kunuunsa isin jala ijoollee dhiironni keenya jechuudha egaa dhuguma qabsoo karaa kanaan eegaluu barbaada shamarran keenya akka dhiira biraa abashaatti dabalamne yoo barbaadan kunuunsa isin shamarran akka dhiirri keenya gara biraa hin deemne yoo barbaadan dhiira keenya kunuunsa jaalala kennaafi እና kanan jedha har'a wanti naasa barbaade kanuma jechuudha naganaaswa baay'ee sin jaaladha viidiyoo biraadhaan walitti deebina warroonni gaafii na gaafachuu barbaadan yookiin immoo warroonni waan irraa akka haasa'u barbaadan koomenteelatti xaq godhaa warri immoo haaraa taatan ishee diimtuu san godhaati maatii kootaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa